ati amma biyya baqaa jirta. Biyya baqaa keessaa biyyi baatu Ameerikaadha. Garuu akka addunyaatti eegaa Ameerikaa deemtee booda akka addunyaatti bikkee ati dhaquu barbaaddu. An Ameerikaadha inaan biyya bira takkitti dhaquun barbaadu. Mina ragli. Okay. Ani immoo eessan dhaquu barbaada ni beektaa? Ilmoo tantee ilaali. Ani biyya baqaa keessaa bahuudhaaf dirqamaan biyya namaa dhufee waan ta'eef Kaanaadaa deemuu barbaada. Takkiin Ameerikaa lameen keessaa Ameerikaa waan ispoonsarri hin jirreef Kaanaadaa filadhe malee Ameerikaan jaaladha. Garuu eegan Ameerikaa deemee booda biyya deemee uummata yanii zaara akka addunyaatti immoo biyyina bikkiin an dhaquu barbaadu wallaahi wabillahi osoo Makkaa hin dhaqiin Madiinaa hin dhaqiin Rabbiin an ajjeesin takka jedhe. Lammaffaa immoo wallaahi isuma dhugaa lammaffaa immoo Falastiin dhaquu barbaada. Masgiida al-Aqsatti salaachuun barbaada. Kana bakka addunyaa irraa kan inaan barbaadu. Fi yoo Suudeesna salaachisanii barbaada. Wallahi laazim niyyaa kiyya keessa. Naatu am doktori am barna ma yeroo lama hajje rabbitu iyyuu uummata TikTok kana wajjin gana deebisee nama arrabsaa oola malee dhaqe bar. Ay gootu Makka wallahi gizee lama hajje baran. Anna Suudi waggaa saddeettaa ebar. Masgiida barbaade Falastiin. Okay, hayyee gaafii bira. Ila gaafii kee kana namichi tokkotu beeyta sheeka. Na wallahi murti nama yeroo lama hajjean. Sheeka wayiitu akka kee kanatti Makkaa dhaquuf beeyta onneen madoofte ka'ee birriin hajjii hanqannaan miilaan qaxxare beeyta. Mooya tabne baaraan qaxxaamure waadii dawaasi jedhama ijoolleen karaa Suudii hin beekanii karaa biishaa kana maali waadii dawaasi osoo hin genne karaa waadii ibnu ashbar kanatti itti dhufne beeyta sheeka. Asrii galgala magriiba kana itti dhufne tarii beeriyyaa kiyya wajjin. Nu gaggaafatee ganama isa bira bullee gizee deemnu ani jedhe hiriyyoonni tiyya wani na caaltuun jedhe. Farda gulufuu fi daansii qofa jedhe. Okay. Inni lammaffaa kaabaa rabbii jala warra dhaabate qofan na caala jedhe. An amma sanii fi daansiin haraama farda gulufuullee homaa rakkoon qabu garmaamni bara duriituu hin jira. Alayhi salaam bara nabiyyootatu hin jira ittiin jihaadni godhamaa ture. Garuu kaayyoon kiyya amma waan hiriyooti ittiin na caaltu sadiin keessaa tokkochi an fedha qabu harama dhaqee harama dhabiin jala dhaabbachuudha. Saniif miilan dhufee jedhe beeyta. Gana dalaga qo'isii keessa dalagatee baatiitti aanu deemuuf isin waan dalagattuu biyyaa yaataniif ani waan hajjuu dhufeef guyyaa kudhan tunaafe guyyaa kudhanii kana bira taa'e guyyaa kudhan booda dalagataa dalaydaa an deemee hajjaanu jedhe beeyta. Amma duraan ka dalagachuu deeme kaa'aatti hajjuu biyyaa kaatee dhufte guyyaa itti hinaafee jechuu sheeticha kanatti guyyaa kun as taa'ee si eeggadhee ati anas taa'ee dalagachuu nuti miidhagina gara magaalaa akkasanii. Okay, amma gaaffii kiyyaan itti fufa. Birri gaayoo argatan hajjiin bareeda ayyee itti fufa. Ati gaafachuu hin dandeessa. Addunyaa kanarratti eenyuuf dursa kan addunyaa kanarratti eenyuuf dursa kannitaa eenyuuf jechuun yeroo kannitaa addunyaa kanarratti nama akkam jaalattu keessaa jechuudha. Maaloo itti yaaduu uummata TikTokii kanaaf akka addunyaatti moo nama jaalattu keessa nama hedduu addunyaa kanarra jirurraa moo wajjin iyyaa oolaman maa dhuguma dubbachuudha amma yoo ilmootii yaaduu ta'e. Amma yoo daqiiqaa muraasa hojii haa ta'u kun yoo jaartii yaa fi daqiiqaa muraasa ola garra maatii kiyyaaf yoo baatii tokko lamatti dawwala. So kanaaf namni dursa kennaafii jiru uummata TikTokii kana jechuudha. Kaalkanii guyyaa asii walitti iyyinee mataa wal dhukkubsiru.
Okay. Osoo jaartii afur qabaatte afuran wal qixan ilaalta akka shari'aa islaamatti. Haati seenaan. Walqixa osoo afur qabaadhe akkam godha beektaa? Akkatti hiriira galchee daawwitii keessatti achi ilaalaa walqixxaan bakka tokko malee akka biraan danda'amu beektaa? Amala jiraattu wal tara waan ta'eef. Maaliif tuuttaan irra amala qabdii, tuuttaan irra bareeddii, tuuttaan irra mooyaa qabdii. Walqixxaa waan ta'eef uumamaan namni kun walqixxaa miti waan ta'eef wal caala waan wal caaluun qabaa. Akkasitti walqixxeessuun kan amala qabneef kan amala qabuun ulfaata waan ta'eef soo furmaanni an godhu ija tokko walqixxeessuu fi uf dura hiriirsisee daawwitii keessatti akka dhaabadhee laala. Ayyee ati takkumarratti rabbi si hambisu. Maaliif akka shari'aan jirtu waan hin guunneef jechuudha. Okay, gaaffii xiyyeeffii fidadhee ammaaf. Si keessaa dhume? Ati waan na gaafattu hin dhumne garuu ati waan na gaafattu qabaattee jeeti. Irratti jedhan akkasiin jettanii dhaga'ee jira sheekoon waariin dhaabdaa jedhu. Dhaabuun riwaayaa innumaa jaatu jira lafeetii. In dhaabdaa ka jedhe argee jiraan. Dhaabu wanni takka wanni dhaaban hin jiru. Wanni dhaaban hin jiru. Bakka kanatti keessanitti hirkiftanii nun deebisinaa ga namoonni amma asirratti wanni gaafachuu barbaade namoonni baay'een nama 10 gaafatanii dubbatameera wanni kun illee sheemiin biroollee rabbi umurii isaanii nuuf dheeressu wanni kun dubbatameera maal jedhan namoonni sheekuma argan cufa gaafatanii ka keessaa laaftuu taate fayyadama ummanni. Akkas. Namoonni tokko kanaafuu wanna kana mee akkuma isaa tokkoffaa itti dhiyaachuu hin qabnu jedha yeroo dheeraa jira ijoolleen zamana ammaa kun jechuudha yeroo dheeraa sana keessa fayyadamuu qabu. Erga dhaqee itti dhiyaate maaliif hin danda'amne maa azaaniin baanaan 60 soomuurraa dhaabuun hin danda'amu ishee. Namni bakka san gahee awwalan namni bakka san gahee jaartii ofii jalqabuu mee jalqabuu wanni suni baay'ee dhoowwamaadha. Hattan kanaa miti nama bulii lama Ramadaan seenu bulii lama kaleessee jaartii fuudhu jira. Nama sammee akkam godha nama sansalataanidha immoo isii sansalataanidha immoo isa sansalataanidha. Ramadaan ni hafu bulii lama jaartii fuudhu. Yeroon jira miti ishaadha aga. Yeroon jira. Yeroo shawwaalii Ramadaana baasee maan fuun guyyaa maa ittiin godhu. Ramadaan ni hafu bulii lama. Maal godhamee kan inni ammoo mana isaa ta'anii waqtii deebisanii kana eegan. Dhiifama naa godhaati sheek dhiifama naa godhaati an kan hin jedhaa jiru tu akkas ta'e tun ta'in isa haqaa isa jedhu san haqa isaa isa jiru baruu barbaada an akka kootti tokko kan lammaffaa immoo kun fedha abbaati kun fedha abbaa irratti yoo namtichi suni azaana jechuun maa wal azaana wanni jedhamu maayini azaana jechuun ilaanu dukul waqti. Beeksisuudha yeroon seene jechuu. Yeroon seene jechuu beeksisutu azaana jedhama. Yeroon seenuu beeksisutu azaana jedhama awwalan. Egaa akkas ka ta'u taate namtichi tokko jaartii ofii osoo inni jimaa'ii godhaa jiru irratti yoo azaanan dhaabuu yoo danda'e Allahu akbar jechuu dhaabuu yoo danda'e yaa dhaabu. Yoo ammoo tiniin dhaabuu danda'e akka saabichaa san itti fufee achumaan irratti ka bariitu taate sun hukmiin ka jenne san qaba. Fedha abbaa irratti dandeettii abbaa of qabu abbaa irratti. Baay'ee galatooma itti faxaruun ni danda'ama inni jedhamu sun shartii isaa namni hin beeku mee sana ibsaa nama galatoomaati. Jaartii ofii Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan yoo aduun asiin gadi dhiite yoo gadi seente faqad aftara saa'imu jedhan. Saa'imeen namtichi sooma qabu faxxarsa jechuun dakala fi waqtil fitri yeroo fitrii keessa seene jechuun maaliifuu wisaalatu jira. Obboroo haga obboroo walitti dhaabuu dandeetta. Osoo nyaatin wisaala jedhama. Obboroo haga obboroo walitti dhaabuu dandeetta osoo nyaatin. Saniif yeroo fitrii keessa seene jedhan. Sanumaafuu yoo jaartii ufiitiin ka faxxarsu taate yeroon seene soomni isaa sahii afa soomuu sahii soomni isaa sahii. Yeroo seene ka. Osoo yeroon hin seenin osoo ta'e Ramadaana keessa godhame jedhama.